Yeroo baay'ee namoonni biizinesii keerratti abdiisiif kutatu. Yeroo baay'ee namoonni tajaajila keerratti abdiisiif kutatu. Maal ilaalanii? Haala ilaalanii. Yeroo baay'ee namoonni dhukkuba kee ilaalanii waagaa illaati miti. Lafa maatiin sokkeetti, lafa hiriyyaan sokkeetti. As seedee dhufee harkasi qabeeti. Kottu ansi wajjin jira jedha. Harki Waaqayyoo inni mirgaan laga rakkinaa sin haa ceesisu. Yaa Waaqayyoo jedhagaa. Waan naaf oowwaatuuf, ulfina maqaa keetii waan naaf dhuftuuf, sin galateeffadha. Ilaa Waaqayyoo ulfina isaatiin sii dhufa. Ilaa Waaqayyoo eebba isaatiin sii dhufa. Ilaa Waaqayyoo gaarummaa isaatiin sii dhufa. Ilaa Waaqayyoo araara isaatiin sii dhufa. Maqaa gooftaa Yesuusin wanti yeroo dheeraaf si rakkise ganama kana sirraa haa citu. Wanti yeroo dheeraaf si dhiphise ganama kana sirraa haa citu. Wanti yeroo dheeraaf gassi qabe ganama kana sirraa haa cabu. Mee በኢየሱስ ስም jedha al tokkicha. Tokko, lama, saduma. Ila inni si yaaddeessaa ture ofiin lafa dha'eera. Beekatora biila suudiyaa. Kadhadhuuf nama si biraaf daqiiqaa tokko kadhadhuuf. Eeleeboondaa yaboo sakatee lafaa. Gadis edhaati. Eebba fudhadhadhi qabi harkasa. Nama nagoot hadis. Preelevadoo labanda. Praaloo gatoora biiloboo sebebegaaria. Namati qabdee jirtu wanti qabee jiru gadhiisi haa sokko. Qoy eebbaanan jalqaba. Namati qabdee jirtu wanti qabe gadhiisi haa deemu. Ulfinni Waaqayyoo namati qabdee jirtu haa mul'atu. Namati qabdee jirtu dabdaabbee galataa harkaan qabatee haa ba'u. Namati qabdee jirtu dabdaabbee eebbaa harkaan qabatee haa ba'u. Namati qabdee jirtu dabdaabbee ulfinaa harkaan qabatee haa ba'u. Namati qabdee jirtu biiftuu haaraa na baatu. Namati qabdee jirtu biiftuun ulfinaa haa baatu. Dhugaa Waaqa na dibee kaaseeti. Guyyaa irratti namatti qabdee jirtu hixaa jireenyaatu ba'a. Hixaa jireenyaatu ba'a. Waakaariyaas ila itti naa hima akkas jedhi isa barbaaddee dhabde sanaa hidhiin. Waaqayyo qabee harka keetti kennaa. Amani malee ganama kanaa kaasee wanti haaraan mana keef ta'eera. Yeroo baay'ee dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbatamu waan hojjetu qaba. Callisee miti kan Waaqayyoo kan nama dubbachiisu kan dubbatu yoo hafuura qulqulluudha. Afaan keenyatti fayyadamee hafuurri qulqulluun dubbata. Ilaa akkasii. Afaan keenyatti fayyadameeti gooftaan namatti dubbata. Callisnee miti kan lallabnu dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qabaayedha. Ilaa. Waggaama kana keessa dachaa dhibba eebbifamta. Mata dureen lallabuudhaaf. Waggaama kana keessa dachaa dhibba si eebbisa Waaqayyo. Ilaa mata duree kennu jechuun persentii 50 lallabameera. Harka kee ol kaasi. Wagguma kana keessa dhimee. Baruma kana keessa dhimee. Dachaa dhibba nan eebbifamaa jedhe. Amantee dubbattee ofiin beekee eebbi mana kee gala. Ofiin beekee waan gaarii mana kee gala. Namoota baay'een barri kun baraa maadhattu. Barri gaariin hin jiru. Barri bara caalus hin jiru. Wanti gadheen immoo ittuma caalaa deema malee amma gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos deebee dhufutti itti caalaa deema malee hin hafa kan jedhu hin jiru. Milikkitni deebee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu kan inni ittiin beekamu yoo sabni sabarratti ka'e, yoo socho'ii lafaa gurguddaan ta'e, yoo biiftuun dukkanoofte, dhiiga uffatte, yoo balaan garaagaraa ta'ee beekama. Kun kiristiyaanotaaf naasuutu hin taane milikkita abbaan isaanii ittiin deebi'ee dhufu, milikkita fayyisaan isaanii ittiin deebi'ee dhufu, milikkita gargaaraan isaanii deebi'ee ittiin dhufuudha malee milikkita baduu kiristiyaanotaa miti. Ila namoonni yeroo balaa makiinaa argitan naatan. Namoonni yeroo hojiin dhibu naatan arra waan tokko isinitti hima hin nayinaa. Inni kun maal agarsiisa? Abbaa keessa gaarii tokko sii dhufaa jira. Inni nayinaasin
Amma balaan makiinaa achitti mudate ganaa kanarra kan caalu ta'a. Durumayyuu jira balaan, durumayyuu jira lolaan mana namaa xaragee ba'uun, durumayyuu jira namni du'uun, garuu itti caalaa deema malee ilaakkeedha. Isa gadheerra isa baay'ee gadheetti gara isa baay'ee gadheetti adeemaa'edha. Maaltu hamminni biyya lafaa jaalalliin bada, garuu ijoolleen Waaqayyoo rakkinuma sana keessatti eebbifamu. Nama 97 bara rakkinaa kana keessatti eebban baachisanii jedha Waaqayyo. Hin fuutuun harkaa sirrankaa. Gamanaa cufaadhaa, asii cufaadhaa miti 2018 bara eebbifamuu keetii siif ta'eera. Iyyi bara eebbifamuu kootii naaf ta'eera dime. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. Kanaaf biyyi lafaa hamaadha. Biyyi lafaa ijoollee Waaqayyoofis warra Waaqayyoon hin beekneefis hamaadha. Hundumatti qarrifaa qarattee fi biyyi lafaa. Dhagaa warri Waaqayyoon amanatan garuu abidduma keessatti nagaadhaan jiraatu. Fakkeenya isinii kenna utuu lallaba kootti hin darbin. Meeshaak Sedraaq Abdaneegoo jarri jedhamu sadan bara mootii hamaan tokko dhufee booji'ee Baabiloonitti geessetti jarri kun Waaqayyo isaanii gananii Waaqa biraadhaaf akka isaan qoommaaniif gugguufaniif seerri ba'e. Jarri garuu Waaqa dhugaa qabatanii waan jiraniif Waaqayyo isaanii ganuu hin barbaanne. Seerri sun immoo namoonni irratti ka'an seerri kee seera Meedooniif Faares isa diigamuu hin dandeenye nama kaateef jara kana akkuma jette abidda keessa buusuu qabdaadhan. Jara kana sadan fuudhanii barri hamaadha sinin jedheera abidda bobeessan. Abidda kanaan sin gubnamoo gooftaa Yesuusin waaqeffachuu dhiistu jennaan lakkeedhan. Waaqayyoon keenya waaquma abidda keenya sodaannu jedhan. Ammas qoraan itti dabalee nadaajii itti dabalee ishi lammaffaa dhaqee gaafate. Never jedhan. Nu ummatuma harka laannu waaqa ormaaf jedhan. Dachaa 3 godhe hin didan, dachaa 4 godhe hin didan, dachaa 5 godhe hin didan, dachaa 6 godhe abiddi boba'amsaa ittuma dabale. Biyyi lafaas akkasuma rakkinni ishee dabalaa deemti. Torba gaafa inni godhu nuunoo keessa lixuuf qophii dhadhanii uffata isaanii ofirraa baasanii keessa galan. Gaafa keessa lixanii Waaqayyo dursee seeneeti abiddicha keessa humna fuudheera. Harka kee ol kaasi. Duutiin irratti humna hin qabu jedhime. Rakkinni irratti humna hin qabu jedhin. Balaan tasaan irratti humna hin qabu jedhime. Ilaa waan sin gaafadha. Caaffati qulqullaan inni cabsee karaa banu isaan dura adeemadha moo isaan booddee adeemadha? Inni cabsee karaa banu si dura darbeeratee maaliif sodaatta? Balaan makiinaa sin argatu. Gaddi mana keetti hin ta'u siin jedha Waaqayyo. Laphee kee rukutadhuuti gaddi mana koo irratti hin ta'u jedhin. Innan harka qabadhee jiru jedhaa. Waaqayyoodhaa jedhaa. Namoonni baay'een bara kana sodaachuu jalqabdan. Don't afraid. In sodaatiin kan jedhu caaffata qulqullaa keessatti si'a 365 barreeffamee jira. Hin sodaatin jechi jedhu hin sodaatin. Du'as dhukkubas rakkinas. Hin sodaatin jechi jedhu si'a 365 macaafa qulqulluu kana keessatti barreeffamee jira. Si'a meeqaa? Waggaan tokko guyyaa meeqa qaba? Utuu akka kiniiniitti guyyaatti liqimsite hin sodaadhu jecha jedhu dhugaan sitti hima waggaa guutuu si ga'a. Amma lallabni keenya akka namni sodaatu godha taanaan sodaan adabaa hojii walitti hidhamee jira. Ilaa jala muree isinitti hima. Caaffati qulqullaan maal jedhaa? Namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenyeedha. Namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenyeedha. Sodaan immoo adaba of keessaa qabaayedha. Fakkeenyaaf yoo sodaatte in adabamta. Amantii jechuun sodaa of keessaa baasuu jechuudha. Hiikisaayyuu konfidensii horachuu jechuudha. Bishaaniin lafa irran deemaa jirta. Qilleensa qoochoo qaba nan balali'aa jetta. Maalidha kuni? Sodaa of keessaa baasuudha. Namni kan inni jireenya mataasaa jiraachuu jalqabu gaafa sodaa dhiisudha. Iccitii kana beektu? Yoom jireenya mataa keetii, jireenya dhuunfaa keetii jiraachuu jalqabda beektaa? Gaafa sodaa of keessaa balleessitu. Gaafa sodaattu jireenya isa si sodaachisuu jiraatta. Fakkeenyaaf namni hiriyyaasaa sodaatu. Hiriyyaan isaa humna caalu, humna na caalaa, na reebaa, na dabaddaba jedhee sodaatu. Jireenya ofii isaatiin jiraatu. Eewu jiraata ree?
harka isaa ofirraa eeguudhaaf, rukuttaa isaa ofirraa eeguudhaaf kan isaa dhiisee kan isaa jiraata. Fakkeessituu ta'a. Namni du'a sodaatu jireenya ofii isaa utuu hin taane jireenya du'aa jiraata. Namni dhukkuba sodaatu jireenya ofii isaa utuu hin taane jireenya dhukkubaa jiraata. Sodaani garba si gooti. Sodaan garbummaatti si deebisti. Ila hin sodaatinedha. Ila waan tokko sirriitti himamee na dhaggeeffadhaa. Arra waan tokkoon xaragee sin keessaa baasa. Ilaamee namni waa dhaaluuf jedhu, namni kakuu dhaaluuf jedhu, namni kakuu dhaaluuf itti deemu sodaannaan hin dhaalu. Kottaa gaa isinitti hima. Jara 12 gaadduu akkanii informationii akka isaan sassaabaniif Museen faa ergan biyya Anaaqotaatti. In ergan biyya sana qabadhaa nuun jedheera Waaqayyoo, biyya sana hin dhaaltu nuun jedheera Waaqayyoo. Mee dhaqaatii sabichi maal akka fakkaatu, midhaan biyyichaa maal akka fakkaatu, qilleensi biyyichaa maal akka fakkaatu ilaalaatti deebi'aadhanii nama 12 gosa 12 keessaa fo'anii ergan. Gaafa dhaqanii saba namni 10 deebi'anii dhufanii Anaaqonni hojjaan isaanii dhedheeroodha, cucculuqoodha, hin babbareedu, seessiin isaanii amma nagagaa. Ila nuun biratti quruphisa yookiin titiisa fakkaannaa jedhan. Iyyaasuuf Kaaleeb immoo akka jedhanii lakki jedhan. Jarri kuni hojjaa jaraa ilaalanii dhufanii jedhan. Jarri kuni seestii jaraa ilaalanii dhufanii jedhan. Jarri kuni daratii jaraa ilaalanii dhufanii jedhan. Nuun garuu jedhanii waan biraa ilaallee dhumneenna. Maal ilaaltan sin immoo innaan jararraa gaaddidduun fuudhameera. Humni keessan jiru qaama bichaadha. Akka buddeenitti alanfannee nyaannaa jedhan. In amantaaree duuti sin argatuun jedheen. Jedhime rakkina koo keessaa hidhiin. Humni fuudhameeraa hidhiin. Du'a keessaa hidhimee. Humni fuudhameeraa hidhiin. Kottaa waan tokko isinitti himaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos rakkinni hin badade moo rakkina hin mootu jedhe. Hin mootuu fi hin badaan tokko miti. Rakkinni jira garuu humna hin qabu. Iccitii guddaadha kun ilaa. Rakkinni yoomiyyuu jira garuu humna hin qabu. Quba kee raasime rakkinni jira jedhi garuu humna hin qabu jedhi. Ilaa kun amma iccitii guddaadha. Rakkinni hin bade jettee edde taanaan gowwoomtetta. Rakkinni yoomiyyuu hin badu. Maal taare hin mo'ama. Nama akka kuwaasitti asii bee rakkina isaa dhiitu jira. Jedhime rakkinichi jira jedhime garuu humna hin qabu jedhin. Rakkinichi jedhin akkuma jirutti jira garuu maal hin qabu. In amantaare ofiin beekee balballi tokko sii banameera. Ofiin beekee balballi eebbaa sii banameera. Ila wanta isin iccitii isin beekuu qabdan kanadha. Rakkinichi akkuma jirutti jira garuu maal hin qabu. Humna hin qabu. Dhibeen kee akka jirutti jira garuu humna hin qabu. Cufaan kee akka jirutti jira garuu humna hin qabu. Fakkeenya kan biraa tokko isinii dabala. Bartoonni yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos du'e sodaatanii Fariisota waan sodaataniif, luboota waan sodaataniiti dhaqaniidha. Iddoo tokkotti walitti qabamanii balbala cufatanii in kadhatu turanidha. Maal ta'anii? Sodaatanii balbala cufatanii. Balbala sodaattuun cuftu beektu? Yeroo xiqqoo kootiyanii yeroo reefuu waggaa 12 ga'u. Umuriin kun baay'ee nama sodaachisa. Waan dhufeefaa nama qabatu namatti fakkaata. Namni qofaan bulu yeroo akkasiin sodaata. Amma yeroo waggaa 12 8 olii qophaa koon bulu shedhe baay'een sodaadha. Yeroon isa yaadadhu har'a nan aara. Maaliin sodaadhaa? Gaaddidduu nan sodaadhaa, dukkana nan sodaadhaa. Isa guyyaa ibboodhaan, sheekkoodhaan, oduu durii namni natti himu nan sodaadhaa. Oduu durii gadi guuri. Bineensa tokko ture. Eeshi. Dhufee mucaa tokko miilla irraa kute. Eeshi. Hangaa galgala miilla koo birdi liibsii keessan noosa. Oduu durii waan na sodaachisa. Argita birdi liibsiitti ol sassaaba. Gaafa natti cimu moo ka'ee naqee abbaa faadha kun baanoo sodaadheen dhufeen jedhaan. Nama sodaachisa oduun durii faa sheekkoon faa. Bartoonni akka kanatti sodaatanii balbala sodaattuun cuftu. Baay'ee qaramee jira balballi sodaattuun cuftu. Akka kanatti balbala cufataniiti hin kadhatu turanidha. Inni du'eera achumatti hafeera Yesuus jedhanii sodaatanii. Inni immoo jedha gidduuma isaaniitti argame balbala hin qosoqqosne, balbala hin cabsine, xaaraa hin buqqisne, lafa hin qonne. Katab jedhema gidduutti argameeti nagaan siniif haa ta'u jedhe. Fuudhinarraa maqaa Yesuusiin.
Eessa akka inni dhufu hin beeku waan gaarii sii ta'a. Jedhi mee dubbadhu eessaan akka inni dhufu hin beeku jedhin. Garuu waan haa dhufaa jira jedhin. Moobaayilii gadi baasime yookiis waama tokko silkii kee yookiis waraqata tokko gadi baas. Gadi baas. Mee gaaffiin sin gaafadha. Yesuus eessaan dhufem? Ilaala. Balbalan cabsine. Xaaraan buqqisne. Lafan qonne. Gidduuma isaaniitti mul'ateeti. Waaw nagaan isiniif haa ta'u hinnaanedha. Balbalan rukunne gidduumatti argame. Yanama namni nagateera jettu. Yanama hiriyyaan nagateera jettu. Silkii kee gadi baasedha. Ilaa karaan beekamne dhadhee gidduumatti argamta. Dhadhee gidduutti mul'ata. Rakkatoo lafaa yabaas. Nama 22 eebba walakkaan seensisa naan jedha Waaqayyo. Iyyo ofirratti dubbadhu gaa 2018 jedhime. Eebba walakkaan seenaa. Eebba walakkaan seenaa. Inamantaa? Torban tokko asitti nama galata fidee dhufu jira. Makatara baladuu yamanoosa. Torban tokko asitti bilbila kanaan misiraachoo dhageessa. Torban tokko asitti inni harka kee keessaa milikkita eebbaati. Eebba fiddee dhuftu qabdaa. Waan gaarii fiddee dhuftu qabdaa. Iyyi ta'eera. Jedhi. Qabadhu gurra keetti. Qabatteetta? Ila. Fakkeenya boqonnaa 25 lakkoofsa 25 akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 25 lakkoofsa 25 akkana jedhee dubbata. Oduu gaarii biyya fagooti dhufu dhaga'uun akkuma nama dheebotee lafa onaa keessatti bishaan diilallaa argateetedha. Amma mee dheebottee karaa deemtee baadiyyaa keessa deemtee mana tokkotti goortee bishaan naa kennattee diilallaa isaa argattee beektaa? Ila irraan jettu mammanni dhumutti gootee keessaa fixxa. Arramee waan nabde sana biyya fagooti sii dhufa darbadheen harka kee buusadha Waaqa. Darbadheen harka kee galchadha Waaqayyo. Jedhame isiniyyuu oduu gaarii biyya fagooti dhufu dhaga'uun akkuma nama dheebotee lafa onaa keessatti bishaan diilallaa argateeti. Namni lafa onaa keessatti bishaan argate akkamitti dhugattee yaadda? 2018 dheebuun si baasadha Waaqa. Wayyoo nama eebba dheebotee jiraam. Nama eebba dheebotee jiraam as keessa. Nama milkaa'ina dheebotee jiraam as keessa. Nama milkaa'uu barbaadee jira as keessa. Arra bokkaasaa sirratti roobsa Waaqayyo. Mee dubbisaa fakkeenya 25 dubbisaa fi oduu gaariidha. Biyya fagootii dhufu dhaga'uunidha. Amma oduu sabbar seenaan qabadhee jira. Eewutu dhaga'uu barbaada. Sabbar seenaa guyyaa 3 asitti milkaa'ina fiddee as dhaabatta. Mee naa dubbisaa baasan. Oduu gaarii biyya fagoodhaa dhufu dhaga'uun akkuma nama dheebotee bishaan diilallaa dhuguuti. Bishaan diilallaa arraattattattat. Mee dhugime eebba kee dhugime 2018. Dhugime eebba kee 2018 nama 300 baratitti kakuu kee dhudhu siifa ta'u. Fuudhin harkaa baratitti kakuu kee nyaattu siifa ta'u. Baratitti eebba nyaattu siifa ta'u. Baratitti cabsitee darbitu siifa ta'u. Iyyinaaf ta'eera jedhime. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 12 kaasee hanga 17tti Yisihaaq biyya sana midhaan facaasee waggaama sana keessa dachaa 100 galfatee Waaqayyos isa hin eebbise. Inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa adeeme. Jesus Christ. Sababii inni hojjettoota baay'ee, bushaayee baay'ee, saawwanis qabuuf warri Filistiyaa isatti naafan. Kanaaf isaan boolla isaa Abrahaam abbaan isaa utuma jiruu hojjettoonni isaa qotanii bishaan baasanii turan hundumaa duuchanii biyyoo itti guutan. Abiimelek Yisihaaqiin ati nu caalaa baay'ee jabaatteetta mootii takkeedhaaf nama biyya bulchutu. Nu gidduudhaa adeemi jedhe. Yisihaaq kana irratti achi adeemee iddoo isaa dachaa Geeraar keessa dhaabbatee achi taa'e. Barri Yisihaaq itti dachaa 100 facaasee boqonnaa 26 lakkoofsa 1 irratti barri isaa bara akkamiiti? Bara itti Yisihaaq dachaa 100 facaase. Barri sun bara beelaati. Ilaa keenya lakkoofsa 1 kaasee beela isaa bara Abrahaam biyyachatti bu'ee malee beelli ammas biyyichatti bu'ee ture. Yisihaaq gara mandara Geeraar dhufee Abimelek mootii Filistiyaa bira dhaqeedha. Ilaala.
beela jira. Bara beelaati. Bara hongeeti. Bara gogiinsaati. Baratti bokkaan rooba dhowwatee lafti tatarsee bishaan dheebotee maasiin hundinuu biyyoo jedhee midhaan jechuu dhiisee baratti namni waan afaan itti deeffatu dhabe. Facaasuu mini baratti namni waan afaan kaa'atu dhabe. Bara beelaa ture. Barichi bara beelaati. Bara abbaasaa Abrahaam beelli bu'ee ture. Kun beera kan biraadha. Beela isa bara Abrahaam miti inni kunedha. Kan biraadha kunedha. Isiyaaqitti dhufe. Qormaata ta'ee Isiyaaqitti dhufe. Beelli. Isiyaaq abbaan du'eera yeroo sanatti. Abrahaam du'eera. Biyya dhaabbataan qabu. Waaqayyoo deemittiin jedha. Beelli immoo dhufe lafan Waaqayyoo dhaqi jedhe sanatti. Hin dhaqee beela jira garuu hongeedha. Bokkaan hin jiru. Roobni hin jiru. Jiidhi hin jiru. Bishaan laga keessa yaa'u hin jiru. Jedhee harka maratee hin teenye. Dhaggeeffadhaa. Barichi bara hamaadha jedhee sodaatti hin galle. Maasii lafa hin baasne. Duddi maasii utuun qotamin, utuun tatarsain, utuun meesamin, utuun aramamin hin baane kan Isiyaaq. Maal beeka Isiyaaq? Madda keessa jiru beeka malee haala keessa jiru dandaatti hin kennu Isiyaaq. Dandaatti hin kennu. Haalli jiru beela. Haalli gaariin hin jiru. Haalli jiru hongeedha, gogiinsa. Haalli jiru beela. Garuu Isiyaaq haalicha laale miti. Madda irra jiru laale. Eewda maddi isaa Waaqayyo. Namoonni baay'een kan isaan hojii dhiisan yeroo baay'ee haala ilaalu. Madda isaanii hin ilaalan. Maddi keessa. Maddi kee Waaqayyo keessa. Kanaafiyyuu haalli si mo'achuu hin danda'u. Gaafati sodaa of keessaa baastu. Sodaa of keessaa baastee sodaachuu dhiistee isa bara darbe barana nan argadha jetta taanaan. Isa bara darbe natti cufame barana nan banadha jetta taanaan sodaa of keessaa baaste. Dhugaa Waaqa dibee na kaasetti furtuun galataasaa arruma harka kee gala. Sodaa keessaan baata. Baruma rakkinaa jedhamu kana keessa dachaa dhibban si eebbisadha Waaqayyo. Harka nama si biraa qabiiti dachaa dhibba galfattaa hidhin. Baran sodaatiin hidhin. Waaqayyoo qofaa sodaadhu hidhin. Haalan sodaatiin hidhin. Waaqayyoo qofa sodaadhu hidhin. Ila namoota biizineesii mataa keessanii hojjettaniif, namoota hojii hin qabneef, namoota barataniif ittanii teessaniif amma bara kana namni baratee taa'a malee hojii argachuun nafeera. Namni hundinuu dookimentii tiraasii godhatee rafaa jira. Koppii isaa gadachaasee boorsaa keessa kaatee deemaa jira. Ittiin hojii hojjechaa jiru mini kan nama sagalii adda godheen hojjedha Waaqayyo. Amma gaalaalaa Yisihaaq waa beeka. Amanatee jiru madda waan hundumaa satee Waaqayyoodha. Rakkinni dhufee jiru immoo haalaan dhufe. Qilleensi haala. Jireenyi haala. Haala namni ilaalu bara isaa guutuu hojiin hojjetu. Haala ilaalta taanaan yoomiyyuu dhiibbaa nuumi nafta. Haala ilaaltee karoorsita taanaan waan harka kee keessa jiru warra ilaaltee hojjetta taanaan borsi gaabbisiisa beetta. Wayyoo utuu man ballisee godheera ta'eetta. Ballachuun kee na fuka. Akkasii wayne tasaasichi yaallo nan dogoggore. Humna kootti hin herrege malee, kiisii kootti hin herrege malee utuu Waaqayyoon ilaalee irra ta'e gaafa sanatti. Maaliif beektaa? Wanta ati har'a rakkina kee ilaaltee sodaattee gabaabsitee gootu. Bor dheeressuu hin dandeessu. Ilaame waan dheeressi murati. Namni dheeressee muruuf namni xinneessee haasa'u hin gaabbu. Yeroo baay'ee kan ati deeggarsa barbaaddu gaafa mul'ata kee xinneessitudha. Hirkatummaan nama abdachuun liqii mana namaa dhaquun gaafati mul'ata kee gabaabsatu dhufa. Waan jechuu barbaada 2018 ani biyya laa hin naqu hin jedhin. Cufameera, achi cufameera, Tiraampii cufeera, maaloo cufameera hin jedhin tokko. 2018 an hojiin argadhu hin jedhin. Abaluu baratee taa'aa jira, abaluu baratee taa'aa jira, abaluu baratee taa'aa jira hin jedhin. Lama naa qaban. 2018 ani nagada mataa koo hin jalqabu abaluyyuun kassaree, abaluu mandara keessatti kassaree, kisaaraan minaamin hin jedhin. Sadi waan dhagee dhufe. 2018 ani mana naabbadhu, mana ijaarradhu, makiinaan bitadhu hin jedhin. Maaliif waan tokko nagee karaan beekamneen si eebbisadha Waaqa.
ol kaastaa harka keellachuu namni dubbii ammaan dubban karaan beekamne eebbifamteetta. Iyyoo ofirratti dubbadhume karaan beekamne ani dhime eebbifameera dhime jedhi dabali ammayyuu ilaame duumessarraan dhufatee hin beeku galaana keessaan dhufatee hin beeku daggala keessaan dhufatee hin beeku kattaa keessaan dhufatee hin beeku nama 25 farranaan dhufa dhawa inuma sii dhufa waaqayyo iyyi waaqayyo naa dhufa jedhi dubbadhu waaqayyo naa birmata jedhi dubbadhu waaqayyo naa foowwaata jedhi dubbadhu karaa karaan hin jirre karaan siif haa banamu karaa karaan hin jirre karaan siif haa banamu akkasiin ammame Yisihaaq kun Yisihaaq bokkaanee isaan nu fedhee facaasee na dhiba namichi kun lafti goge samiin duumessan qabu namni akkamitti dhaqee lafa gogaa irratti sanyii facaasa ollaan gamaa gamanaa harka maratee ta'a Yisihaaqin facaase ollaan gamaa gamanaa waqtii ilaalee duumessa ilaalee abdii kutatee qucci biloo hiqqammataan Yisihaaq garuu taayinaan jechuun waaqayyoo harka maradhu jechuu isaa miti jedhe kan ittiin taayi ittiin jedhe waaqayyoo saba biyya sanaa minim yoo ta'e iyyuu Yisihaaqiin ture ilaa maal ittiin jedhe waaqayyo ilaa dhaggeeffadhaa lakkoofsa 2 irratti waaqayyo yemmus Yisihaaqitti mul'atee biyya ani sitti himu kana keessa taayi malee biyya Gibxitti gadi hin bu'inedha taayi jedhe malee hojii hojjedhu hin jenne waaqayyo garuu hiika fuuraa Yisihaaqiif galee jira taayi jechuun waaqayyo hojii dhiisii miti taayi jechuun waaqayyo hojii hiikiti harka maradhu miilla olirra kaadhu buna dhugi nama machaa oole jechuu isaa miti Yisihaaqiif waa galeera hiikni dubbii waaqayyoo isaaf galeera yeroo baay'ee namoonni baay'een kakuu isaaniif kakatamu ergaatti dubbatamu hiika isaan beekan taayi jechuun waaqayyo Yisihaaqiif hojii hojjedhuudha taayi erga jedhe lafa fiduu qaba waaqayyo bishaan inni as taayinaan jedhe buddeen malee taayinaan jechuu isaa miti buddeen nyaachuuf immoo hojjechuun irra jira ilaa akkuma dafqa koo facaase kanatti dhaqeetiin immoo sanyii facaase lafa gogaatti lafa dhagaatti lafa qilleensi gaariin hin jirreetti maal godhe facaase utuu bokkaan hin jiraatiin sanyiin ni facaase biqilchee fiti dachaa 100 godhachiise waaqa koo na dibdee na kaaste nama 31 sagalee ergite galanni siif haa ta'u hojiin hojjetiin baate mini 2017 hojiin hojjetiin baate mini 2016 2018 ofiin dhufee eebbi mana kee irratti rooba bokkaan eebbaa dhufee mana kee irratti rooba miila nasiif rooba yee taayin waaqayyoo harka maradhu miti wanta dhaloonni yaale jechuu isaati Geeraar keessatti achi biyya Filistiyaa sana biyya dimbu'in Filistiyaatti gadi hin bu'in jedhe asuma taa'e asuma keessa taa'i Geeraar keessa taa'i jechuun waaqayyo humna isaa agarsiisuu barbaadeera waaqayyo lafa onaarraa lafa duwwaarraa midhaan biqilchuu akka danda'u Yisihaaqitti fayyadamee aangoo isaa mul'isuu barbaade waaqayyo Yisihaaqitti fayyadamee dhaloonni akka waaqayyoon hubatan gochuu barbaade waaqayyo yeroo baay'ee yeroo biyyatti dukkanni dhufu waaqayyo nama tokko barbaada wayyoo jiraa nama amantiidha jiraa humna koo kan mul'isudha olii gadi deeme jiraa laatadha jiraa aangoo koo kan mul'isu dukkana keessa ibsaa kan qabsiisu jiraa laatadha nama barbaada beetta baroota keessatti waaqayyo dinqii gurguddaa hojjetee humna isaa mul'isuudhaaf nama barbaada nama qorraaxii nama sodaa of keessaa hin qabne walii gad deemee barbaada hin barbaada gaafa argatu lafa onaa irratti dachaa 100 godhachiisa bara hojiin hin jirre bara birriin hin jirre bara balaan makiinaa baay'ate kana keessa eewonni gamoo guddaa ijaartu seekii isaa irra sii mureera arra baajeeti isaa sii faramadamu yee nama si bira harkaan qabiin sodaatiin hedhin inni si wajjin jiru hin caala hedhin hin caala inni si wajjin jiru hedhin namatti qabdee jirtu farraa kaasee waan gaarii ta'a ilaamee mee dhaggeeffadhaa akkaataatti waaqayyo hojjetu bara namni hundinuu amantii irraa kufetti waaqayyo ibsaa qabsiifatee nama barbaada Abrahaamin argate Abrahaam namarraa adda ta'e miti Abrahaamin adda kan godhu waan namni yaalle bakka so waaqayyo maal jedhe nama akka garaa koon argadhe
nama akka garaasaa barbaada Waaqayyo. Nama mee fedha Waaqayyo raawwatu si haa taasisu Waaqayyo. Obboloota koo kottaa ani sagaleen dhageessinitti himaa. Balaan silayyuu biyya lafaarraa yoomin inni bu. Hongeen beelli yoomiyyuu inni bu. Beelli iddoo garaa garaatti hin ta'a. Sabni isa barratti hin ka'a. Volkaanoon iddoo baay'eetti dho'a. Waan jedhu caafamee jira. Garuu achi keessatti eenyuun barbaada beektuu Waaqayyo? Amantii barbaada. Ilaamee Luqaas boqonnaa 18 irratti Luqaas boqonnaa 18 irratti ilmi namaa gaafa deebi'ee dhufu amantii lafa irratti hin argataa laata jedhe. Maaliif? Bara gooftaan Yesuus deebi'ee dhufutti rakkinni guddaan tribulation time waggaa 7 hin ta'a maqaateef namni hundinuu amantii ganu sodaatti seenu jechuudha. Amantii keessaa ba'u. Ilmi namaa immoo gaafa dhufu amantii lafa irratti hin argataa laata jedhe. Bara rakkinaa sana keessa namame wangeela lallabuu barbaada Waaqayyo. Bara rakkinaa sana keessa ilaa kun quba Waaqayyooti jedhe nama fooqii ijaaree irratti barreessuu barbaada Waaqayyo. Bara namni hiyyoomee kassaru keessa nama makiinaa biteeti Waaqayyo immoo kun gocha Waaqayyo isa dinqisiisaadha jedhee irratti laxxafuu barbaada Waaqayyo. Xiksii nama irratti laxxafuu barbaada Waaqayyo. Bara namni hundinuu amantii dhiisee keessa, bara namni hundinuu sodaatti galee keessa hojii hojjechuu barbaada Waaqayyo. Bara kana mee 2018 siinaa argatu Waaqayyo. Olkaasii harka kee Waaqayyo na argataa jedhi dubbadhu. Bara Waaqayyo dhaloota barbaadee dhabu siin dhufee si haa argatu. Siin dhufee si haa argatu yee. Ilaamee mee iddoo tokko sinii dubbiseen sinii kadhadha. Baruma kana keessa dachaa dhibba galfatta. Ay. Baruma kana keessa dachaa dhibba argatta. Mee kedhime kakuun koo edin. Baranuma fiixaan baa edin. Baranuma taa edhime. Rakkinni jiraatu iyyuu edin. Yoom siif ta'a? Sii chaappeseera. Siif chaappeseera. Ilaamee biyya namni hundinuu duudaa ta'e keessatti namni asaasee dhagaa haasa'u waca. Maaliif wacaa jedha hundumtuu? Biyya namni hundinuu arrabi isaan dubbanne waan tokko saayilenti ta'e keessatti isheen jedhanii asaasan sagalee guddaa akka taate beektu. Namumti ishee kana dhageessisu hin jiru ka. Itti asaasuma kanayyuu nama dhageessisutu hin jiru ka. Biyya hundumtuu duudaa ta'e keessatti asaasni gatii guddaa qaba. Biyya hundumtuu rakkate keessatti namni amantii tokko gatiin kee guddaa ta'a. Haaraachaa kattaacha. Amanati. Sodaa of keessaa baasi. Barri kun bara keeti. Bara ulfina arguu keeti. Bara cabsitee darbuu keeti. Bara yaadatamuu keeti. Waqtii gaariin eegin. Yeroo gaariin eegin. Yeroo gaariin hin dhufu. Gadeema sana keessaa humna fuudhee hamaama sana keessaa humna fuudheeti Waaqayyo gidduu si jiraachisa. Ilaamee gaafa Waaqayyo achi namaa ka'u hoolaatu yeeyyii gidduu rafa. Gaafa Waaqayyo namaa ka'u hoolaatu yeeyyii gidduu rafa. Gaafa Waaqayyo namaa ka'u gaalatu qaawwal immoo keessa ba'a. Gaala masheen keessa argitaniitu gaala morma ishee akka manni ga'u goophoo dugda ishee irraa argitaniitu goophoo sadhiitee jiru. Limmoo immoo beektu limmoo ishee xiqqoo limmoo ishee ittiin hoyyaafaa hodhan. Limmoo keessa kirrii baastanii beektu? Kirrii keessa baastanii beektu? Tokkichaan keessa baamoo itti ilaallachuu barbaada? Itti ilaallachuu barbaada. Bara Waaqayyo namaa ka'u garuu kirrii mini gaalatu qaawwa limmoo keessa ba'a. Miilana Waaqayyo siikee waama rakkisaa keessa baata siin jedha Waaqayyo. Gooftaa Yesuustu sooressi of abdatu mootummaa Waaqayyootti galuu irraa gaalli qaawwa limmoo keessa ba'utu salphataa jennaani. Gaalli akkamitti qaawwa limmoo keessa baati jedhanitti kun akkamitti ta'uu danda'a yoos immoo eenyu fayyaree gooftaa jennaani. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof. Waaqayyoo wajjin gaalli qaawwa limmoo keessa hin baati jechuudha. Kanaaf hiikisa. Waaqayyoo wajjin gaalatu qaawwa limmoo keessa ba'a. Barri hamaadha dhimma isheeti achaadheen asaadheen gidduu darban. Eewni naa wajjin hin darbitu. 2019 galataa wal argina. 2020 galataa wal argina. Ati hin darbita malee nyaatamtu yee. Shakaadha olaafaa. Utuu waqtiidhaan si eebbisa ta'e Waaqayyo misgaanaan fudhatu.
utuu Abrahaamiif Saaraan waggaa 100 erga guutanii dhalan godhanne ta'e galanni Waaqayyoo mul'atu bakka anuma jedhe maaliif umurii 20 keessa umurii 15 keessa umurii 35 keessa dubartiin dhalashii silee hin godhatti so hin barreeffamu ture maal nama baay'ee dhala godhate Liidiyaan faa Raahel faa dhala horaniiru miraakileedha jedhameen dubbatamneef erga dullooman hin godhamne kan Abrahaamiif kan Saaraa maaliif lallabame ree dinqiidha wantichatu akka sammuu namaatti hin taawaan tan jedhamneedha saayinsiidhaanis hin taawaan hin jedhamneedha lallabamuu qaba iddoo sanatti gochi Waaqayyoo so erga isaan waggaa 100 guutanii Abrahaam mukatti rarree deemutti ka'e ilaaketti erga Saaraan iji isheetti mimmisaa'ee gadameessi ishee gogee pireediin irraa dhaabbate kataf jedhee dhaqeeti Waaqayyo akka yaada namaatti yeroon numeera akka saayinsiitti yeroon numeera akka ilaalcha hawaasaatti yeroon numeera Waaqayyoof yeroon ammayyuu ganaadha maalama Waaqni kuni isa booda dhaqeeti gara Abrahaamiif Saaraa dhaqee boqonnaa 17 irratti Abrahaamtu kolfe boqonnaa 18 irratti Saaraa kolfe dhaqaa dubbisa lachuu isaanii kolfe boqonnaa 17 irratti Abrahaam kolfeera boqonnaa 18 irratti immoo dhuftee uumama irratti jechuudha Saaraa kolfe inni dhalates kolfaa yookiis Yisihaaq mucaa jedhamu dhalate amma kottaa waan tokko isinitti hima dubartii waggaa 99 dhala godhattuuf jaarsa waggaa 100 dhala godhatu namni dhaga'ee beeku hin jiru eenyu yaadee beekadee farfata waan namni yaadee hin beekne waan namni accept hin goone waan namni hin taa jedhee eegne tokkotti Waaqayyo taasisee ulfina fudhata 2018 nama sadiif waan hin eegamne tokko hojjedheera waan sammuu namaan eegne waan ollaan hin eegne waan maatiin keenya eegne siif hojjeta Waaqayyo du'eera dhaniiru isaan gadameessi Saaraa du'eera jedhameera kakuu isaan waggaa 75 irratti dhaga'anii waggaa 25 booda deebi'ee akka dhufu hin beekan dhaga'anii umuriin isaanii waggaa 75 yeroo sana waggaa 25 guutuutti abdii kutataniiti waggaa 100 irratti yeroo isaan saaxinii qopheeffachaa jiranitti lakkeedhe Waaqayyo immoo sinii dunkaana du'aa qopheessaa jirtu isin saaxinii reeffaa qopheessaa jirtu amma isa dhiisaa siree mucaan irra ciisu qopheessaa jedhe ila miilan badiisa kee eegaa jiru saaxinii reeffaa sii qopheessanii jiru boolla du'aa sii qotanii jiru dhattee kataf jette galata irratti mul'atta gaara galataa irratti mul'atta tulluu ulfinaa irratti mul'atta ilaame du'eera biyyi guyyaa tokkotti waan tokko dhugaa ba'u waggaa 13 du'eera loltuu dhaqee awwaalameera jedhamee maatiin mardoo ta'anii akaayii gaddaa nyaatanii maxinoo gaddaa nyaatanii lafa gaddaa ta'anii uffata gaddaa uffatanii buddeen gaddaa nyaatan guyyaa tokko biyya inni keessaa dhalate baadiyyaa fagoodha silkiin hin jiru yeroo inni badee silkiin hin jiru silkii jaraas hin qabu argachuuf hin dandeenye guyyaa tokko utuu isaan ayyaana waggaa walitti qabamanii jiranii namni isaan du'eera jedhanii mardoo ta'an kataf jedhee magidduutti argame hundi isaanii naanii lafa dadda'an du'eera jedhanii yeroo inni gidduutti argamu ekeraa dhufedhanii dub inni moka kaaseeti inni anuma jedhe ani jira jedhe miila namee biyya dhaloota keeti baddeetta siin jedhu cabdeetta siin jedhu dhattee mul'ate anoo jira jetta kalabaash yeroo baay'ee namoonni bizinesii kee irratti abdii siif kutatu yeroo baay'ee namoonni tajaajila kee irratti abdii siif kutatu maal ilaalanii haala ilaalanii waqtii ilaalanii duumessa ilaalanii yeroo baay'ee namoonni dhukkuba kee ilaalanii waagaa illaati med tasfaa illaati med mootaa lechi bakka guyyaa muraasa bichaa eegaarti ibsaan ishee dhaamuuf jedha lip jechaadha kurraazii nadaajii fixxee duri beektu duri yeroo sannaannu kun hin jiru kurraaziitti naafxaa naqnee qorshee beektu mini qorkee urranii kirrii keessa si ol baasanii shuggee isheetti immoo gadi qadaadanii nadaajii keessa isheetti guutanii irraa buqqisanii itti naqanii kiribitiitti caaru
Gaafa nadaajii fixxu akkam taati? Argitanii beektanii? Akkas godhatti. Yoo namee akka kurraasii nadaajii fixxeetti si ilaalaa jiru. Waay. Akka nama abdii kutateetti si ilaalaa jiru. Situ tulluu ulfinaa irratti mul'ata. Situ gaara galataa irratti mul'ata. Yeroo mul'achuu sii geera. Yeroo sii geera. Iyyi yeroo naaf geera jedhime. Saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo ilaame kan keessan hin dhumne kan diinaa dhume malee. Maal taatan sinii? Yoom jiraatte yoom argite kakuu kee? Yoom argite kakuu kee natti himi? Yeroo eegaara malee. Alaazaar guyyaa isaa utuun fixeen du'e. Guyyaan isaa hin dhumne hin geenye yeroo murameef hin geenye maqaateef ka'uun dirqama. Ulfinni Waaqayyoo sitti hin mul'atuuf du'e. Dhaqeeti gooftaan ganaadha yeroon kee Alaazaar ka'ii jiraadhu jedhe. Yanama an kana booda hin heerumuu. An kana booda biyya laannaquu. An kana booda naman ta'u jettee chaappessitee keesse chaappaa rakkinaa sana sirraa shaareera nama taatee mul'attaan si jedhe. Nama si taasisa Waaqayyo. Nama si taasisa. Lafa namni kan isaa fixetti Waaqayyoo immoo dhufee kan isaa jalqaba. Dinqiidha. Lafa namni humna isaa fixetti humni Waaqayyoo immoo itti fufa. Lafa firri hundinuu sokketti. Lafa maatiin sokketti. Lafa hiriyyaan sokketti. Qasseedhee dhufee harkasi qabeeti. Kottu ansi wajjin jira jedha. Eenyuuf akkan dubbachaa jiru hin beeku. Baruma kana keessa dachaa dhibba ija godhattu. Baruma kana keessa eebbifamtaa. Jedhame baruma kana keessan cabsee darbe. Baruma kana keessan eebbatti darbaa idin. Ifuratta. Maqaa Yesuus irratti chaapesseera. Iyyi waatu adeemee naa dhufa dhimee. Adeemee abboomamee siifaa dhufu. Eebbi abboomamee siifaa dhufu. Macaafa lallabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 6. Ilaa akkas jedha. Bara baay'ee booddee deebitee waan argattuuf. Dinqiidha. Bara baay'ee booddee deebitee waan argattuuf midhaan kee bishaan irra ceesisii nama biyya fagoo jiru hin ga'i. Wanti hamaan attamii lafa irratti akka dhufu hin beektu. Nama 7 yookiin 8 hiri. Bokkaan duumessa keessa yommuu guutuu lafa irratti rooba. Duumessi bokkaa of keessaa hin qabne jira jechuudha. Bokkaan duumessa keessa yeroo guutuu laala. Bokkaaf duumessa. Bokkaan duumessa keessa yeroo guutuu lafa irratti rooba. Mukni garumaa mirgaatti yookiis gara bitaatti yoo jige iddoodhuma sana ciisa. Namni dhagaa laala. Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu. Barana bokkaan jira. Barana ayyariin jira. Ayyariin hin jiru amma seen ammoo. Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'udha. Qilleensa gaarii hin eegganne Yisihaaq. Yisihaaq qilleensa gaarii eeggachuu shennan inuma facaase. Namni yeroo hundumaa gara duumessaa ilaalus midhaan isaa makarachuu hin danda'u. Har'a roobaa laata. Roobuu fedha kunoo maal guuteera. Lafa ga'eera. Dur lafa ga'e. Edee dhaqee maacidii isaa deeffatee maarashaa isaa deeffatee dhaqee ciisa marate. Namni yeroo hundumaa gara duumessaa ilaalee herroobuu jedhu midhaan isaa makaratu. Karaa qilleensi irra deemu ilaalame ilaala gadeebisa. Karaa qilleensi irra deemu yookiis gadameessa keessatti banaan attamitti mucaa akka ta'u. Karaa qilleensi irra deemu yookiis gadameessa keessatti akkamitti banaan mucaa akka ta'u. Akkuma beekuu hin dandeenye akkasuma immoo inni waan hundumaa hojjetu kan inni godhu beekuu hin dandeessuudha. Ilaa sinii galeera karaa qilleensi irra deemu. Amma mee kottaa qilleensi eessa irra deemama? Eessa irra deema? Eessaa dhufa? Eessa dhaqa? Mee namni iddoo qilleensi kee dhufu nan beekattu. In fiiga. Fedhe eessa immoo dhaqa? Maal sinii jechuu fedheen? Maayitsanii keessatti akkamitti mucaan akka uumamu? Akkamitti immoo cooramee akka nama ta'aa deemu? Namni beeku jiraa yoo hin jiruu? Akkuma kana akkaataatti itti nama taatu hin beekamu
kuma lamaaf kudha saddeetitti sii taasise. Ka'ii dhaabadhu gaa hin kadhanna. Haleluuyaa, haleluuyaa. Ka'ii dhaabadhu amantiidhaan guutamaati. Ergaan irraa kan kooti kan jettu bichaan amani. Hamani harka kee lachuu ol kaas. Ulfaadhu Yesuus. Sosocho'aati ani numan nama ta'a jedha. Cabsee man darbaayidha. Fagaadhee man deemaayidha. Cabsee man darbaayidha. Amantaniittu harka lachuu raasaa gaa. Ulfaadhu Yesuus, ulfaadhu Yesuus. Ulfaadhu Yesuus. Baruma kana keessa namni harka kee raachise dachaa dhibba eebbifamta. Dhugaa Waaqayyoo bara waan hundinuu zeeroo ta'e keessa Waaqayyoo nama si taasisa. Iyyaati naman ta'a jedhame. Jedhaa dabalaati. Jedhaa dabalaati. Waaqayyoo nama si haa taasisu yee.